Nagaan isiniifatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa kun sagantaa fayyaa Dr. Rakkoo jedhu karaa TV Afaan Oromoo torbanitti yeroo lama simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoo fayyaa waliigalaa akkasumas immoo dhimmoota fayyaa wal qabatan kan biraallee qabannee kan isiniif dhiyaannudha jechuudha. Egaa sagantaa keenya keessatti dhimmoota garaagaraa dhimmoota ijoo keessummoota garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya beekamaadha. Torban keessan akkam ture? Haala kamiin dabarsitan? Egaa ammas immoo keessummaa addaa istiidiyootti qabannee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya eenyu akka ta'e erga wal barree booda gara dhimma sagantaa ijoo guyyaa keenyaatti dabarree jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isin jenna affeerraa keenyadha. Baga nagaan dhufte Dooktar. Baga nagaan dhufte Dooktar Naafiyaad. Galatoomii waan keessummaa kee gootee naaf affeerteef. Thank you. Mee hordoftoota keenya wajjiniin wal barre. Tole maqaan koo Shimallis Abagaas Dhaabaan jedhama. Ogeessa fayyaati hojii kiyyaan kan inni hojjedhu immoo ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluuti. Kan inni hojjedhu hospitaala Paawulos Millennium Medical College'tti barattoota meedisinii nan barsiisa. Akkasumas warra post graduate specialized godhanis nan barsiisa. Ofiidhaanis immoo achumatti uummata tajaajilaa jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya Dr. Shimallis ogeessa fayyaa baqaqsanii yaaluu akkasumas immoo barsiisaa yuunivarsiitii jechuudha. Guyyaa irraas immoo istiidiyoo keenyatti argamtee hawaasa keenya barsiisuudhaaf eeyyamaa tuukeetiif maqaa kootiif maqaa sagantaa kanaatiin guddaa galatoomsi jechuun barbaada. Ati galatoomii keessummaa kee gootee waan affeerteef turtii gaarii waliin goona jedhee amana. Ayyee galatoomii. Egaa dhimmi nuti guyyaa irraa irratti waliin ilaallu keessattuu odeeffannoo kan hawaasa keenya biraan ga'uu qabna jennee mareennee kan dhiyeessinu dhimma kaanserii marrummaaniif bubbuu yookiin immoo kolorektaal kaanser kan jedhu irratti jechuudha. Mee gara kanaatti utuu hin galiin dura faayidaan marrummaan furdaa yookiin guddaadhaa fi bubbuun qaama keenyaatiif kennu maalidha kan jedhutu haasofne hawaasni keenya erga hubannoo argatee booda gara dhimma kanaatti galle jedhisan. Tole galatoomii akkuma beekamu dhalli namaa marrimaan gosa lamaa qaba. Inni marrimaan xinnaa jedhamu jira. Marrimaan guddaa inni jedhamu jira. Inni bubbuu waliin wal qabatee jiru jechuudha. Kan dubbii keenya irraa goonu waa'ee kaanserii isa marrimaan guddaa irratti uumamu jechuudha. Waa'ee kaansarichaa osoo hin dubbanne akkuma ati jettee maal nu fayyada marrimaan guddaa maaliif qabaanne kan jedhu osoo kaasuun keenya gaariidha. Akkuma nyaata nyaannu sana nyaanni nyaannu sun immoo inni qaama keenyaaf ta'u qaama keenyatti hafe inni hafe immoo bifa bobbaatiin baha garuu inni kun adeemsa mataasaa qaba qaama keenya garaacha keenya keessatti isa garaacharraa kaasee marrimaan xinnaa marrimaan guddaatti darbee sa'aatiiwwan garaa keenya keessa dabartu san keessatti marrimaan keenya hojii mataasaa qaba jechuudha. Bifa kanaanis marrimaan guddaan fakkeenyaaf bishaanii fi albuudota barbaachisoo ta'an isaan marrimaan xinnaarraa burqanis isaan nuti nyaanne yookiin dhugnee gara ofii keenyaatti galchine sanas maal jedhama calaluudhaan gara qaama keenyaatti deebisa. Bobbaan keenyallee boca akka qabaatu godhee akka gatteessuma akka hin qabaanne isa bishaanii fi wantoota nu barbaachisan gara qaama keenyaatti absorb godhee yookiin immoo calalee hambisaa jechuudha. Bifa biraatiin immoo baakteeriyaawwan hedduutu jira qaama keenya keessa baakteeriyaawwan miliyoonaa walitti lakkaamantu jira. Isaan irra jireessaan kan argaman marrumaan guddaa keessatti akka ta'an ni beekama. Baakteeriyaawwan sunillee hojii isaanii kan hojjetanis bifa fermentation jedhamuun hojii garaagaraa kan hojjetan marrimaan keenya isa guddaa keessatti jechuudha. Faayidaan inni biraa kan marrimaan guddaa immoo bobbaa keenya hanga nuti sa'aatii barbaannetti baafnutti yookiin qilleensa sa'aatii nuti qophoofnetti yookiin bakka nuti tolutti hanga baafnutti of keessaa akka kuusaa ta'ee nu tajaajilaa jechuudha. Inni mataasaatiin hojii mataasaa kan kana fakkaatan hojjechuu danda'a marrimaan keenya. Kan baay'ee keessaa kanneen kana yoo caqasne gahanatti fakkaata. Egaa galatoomii Dooktar faayidaan marrummaan guddachii qaama keenyaatiif qabu nuuf ibsiteetta. Egaa marrummaan guddaanii fi bubbuun kunniin wantoota garaagaraatiin uumamuu danda'u. Dhibeewwan garaagaraa baay'ee qabaachuu danda'u. Keessaatii irra immoo akka ijootti akka haasofnu kan barbaanne waa'ee kaanserii marrummaan guddaatii fi bubbuudha jechuudha. Mee kaanserii marrummaan guddaa bubbuu yeroo jennu maal jechuudha kan jedhume gabaabsitee nuuf ibsuudhaaf. Hayyee. Egaa kaanserii yookiin xannacha jennaan. Xannachi bifa lamatu jira. Akkuma beektu xannachi hamaan hin jira.
xannachi immoo xannachi ta'ee dhibeedha mataa isaatiin garuu hamaa kan hin taane jira. Hamminya kana akkamiin ibsina yoo jenne xannachi tokko bakkuma fe'ettis ta'u xannachi marmaan guddaa qofa osoo hin taane qaama keenya kam irratti uumamuu kan danda'udha. Waa'ee marmaanii yoo dubbanne isa marmaan guddaa irratti uumamu xannachi keessattuu kaanserii kan jennuun kun xannacha hamaadha. Maaliif hamaa jennaani bakka itti uumame sanaa ka'ee isa cinaatti qaamota argaman marmaan xinnaas ta'ee ujummoowwan dhiigaa isaan gurguddoo illee ta'ee dubara keessatti immoo qaamota wal hormaataa gadameessa kan kana fakkaatantu jira. Kuusaa fincaanii kan ta'e bilaadar kan jennuun ni jira. Kanneen kana birallee faca'ee deemuu danda'a. Fagaatees immoo gara tiruu gara sombaa deemuu danda'a. Kaanserii kan jennuun isa kanaan. Xannachi tokko tokko immoo bakkuma jirutti uumama. Hammi isaa yookiin saayiziin isaa guddachaa deema. Mallattoolee garaagaraa namni tokko qabaachuu danda'a. Mallattoo sanaan erga beekame booda hamminya yookiin nama sanarratti miidhaa guddaa osoo hin fidin gara biraatti illee osoo hin faca'in opereeshiniidhaan yookiin baqaqsanii yaaluutiin wanta furmaan itti kennamuu danda'udha. Garuu waa'ee kaanserii kana yoo dubbannu akkuma jenne wantoonni garaagaraa namoonni umurii isaanii keessatti kaanserii kana akka irratti uumamu wanti taasisan ni jira. Hin kaasna jedhee namana. Garuu kaanserii marmaan guddaa yoo jennu marmaan guddaan garaacha keenya gara gadii gara mirgaatii kaasee akkas bifa reektaangiliitiin gadi naanna'eeti hanga munnee ga'utti kan gadi bu'u jechuudha. Hojiin isaa akkuma duraan jenne keessaa iyyuu bishaanii fi wantoota nu barbaachisan qaama keenya bobbaa keessaa calalee hambisuudhaan parsantii 90 ol kan ta'u bishaan kan gara qaamaatti xuuxamee deebi'u marrimaan guddaa keessatti inni dhugnu inni marrimaan xinnaan gara liitira 9 ta'a. Walumaa galatti marrimaan xinnaarra gara marrimaan guddaatti kan darbu bifa dhangala'aatiin jechuudha. Isa keessaa calalee bobbaan keenya boca akka qabaatu godhee osoo gatteessummas hin ta'in osoo gogees nama hin cinqin laafaa ta'e akka darbu kan hojjetu marrimaan guddaadha jechuudha. Kana baay'ee galatoomii. Egaa kaanseriin marrummaan guddaa kun yookiin buubbuu kuni jalqaba irratti wantoonni garaagaraa dhibee kanaaf nama saaxilan jiraachuu danda'u. Wanti egaa kaanserii jedhamu xannachas namoonni kan hin jedhu iddoo garaagaraatti immoo kalladoos hin jedhu. Maqaan afaan Oromootiin hangamatti waaltaa argameef hin jiru garuu namoonni baay'een kaanseriitti beekus xannachis kan beeku xannachan kan jedhanis jiru waan ta'eef hin kaase. Saaxil baastoota yookiin immoo yookiin risk faaktar kan jedhamu yookiin immoo wantoonni dhibee kanaatiif kaanserii marrummaan guddaa kanaatiif nama saaxilanii maal fa'i? Tole. Egaa dubbii guddaan kan natti fakkaata. Namni baay'eenis daawwattoonni keellee sirriitti hubachuu kan qaban maalidha wanti kaanserii marrumaan guddaaf ne saaxiluu danda'u akkamittiin of eeguu danda'a. Isaan kan saaxiltoota isaan kamiin ofirraa ittisuu danda'a isaan kamiin immoo ofirraa ittisuu hin dandeenye. Kan ofirraa ittisamne jiru ni jiru. Maaliifuu riskii isaa qabannee dhalachuu dandeenya. Kanaafuu isa ofirraa ittisuu dandeenyu keessaayyuu ofirraa ittisuudhaaf hubannoo barbaachisaa jechuudha. Egaa isaan keessaa inni guddaan fakkeenyaaf akkuma waliigalaarraa yoo jalqabe akkuma kaanserii qaama keenya bakka biraa akkamitti uumamutti wantoonni jeeneraal risk ta'an ni jiru. Saaxiltoota akkuma kaanserii biraatiif kan ta'an kaanserii marrimaan guddaaf illee kan ta'an ni jiru. Fakkeenyaaf xuuxuu sigaaraa xuuxuu alkoolii dhuguu fakkeenyaaf kanneen akka nyaata faabrikeetir ta'an yookiin oomishamanii keemikaalota adda addaatiin makamanii qophaa'an isaan sanduuqa keessatti yookiin expire date qabaatanii keemikaala adda addaatiin preserve godhamanii yeroo dheeraaf akka turan godhanii qophaa'an ni jiru. Warshaadhaan keessattuu nyaatawwan akkanaa biyya alaa keessatti kan baramanidha. Kanneen akkanaa kun general risk jedhamu. Marrimaan guddaaf osoo hin taane garaacha keenyaaf illee riskii kaanserii qabaachuu danda'u. Isaan kun general risk faaktaridha yookiin immoo saaxiltoota akka waliigalaatti akkuma kaanseriiwwan biraatiif illee nu saaxiluu danda'anidha. Garuu marrimaan guddaatti yoo deebinu umurii isa tokko. Umuriin namni tokko hanga umuriin isaa dabalaa deemu carraan kaanserii marrimaan guddaa qabaachuusaa dabalaa deema. Kanaaf booddeellee ni kaasna. Screening jedhama Ingiliffaan calalliidha maal jedhama sakatta'umsa. Dhibeen osoo nurratti hin uumamin riskii isaa qabaachuu dandeenya jennee yoo yaadnu sakatta'umsa taasisna. Umuriin akkuma dabalaa deemu keessattiyyuu umuriin 50-60 yoo darbu carraan ittiin kaanserii marrimaan guddaa qabaachuu dabalaa deema. Akka waliigalaatti yoo yaadne garuu namni tokko umurii isaa keessatti parsantii 5dha. Carraan ittiin kaanserii marrimaan guddaa qabamu namni tokko parsantii 5 parsantii 5dha.
Kana jechuun nama hunda keessatti jechuu miti immoo. Warri immoo high risk jedhaman ni jiru. Carraan isaan kaansarii kana qabamuu isaanii guddaa warri ta'an ni jiru. Giddu galeessa average risk warri jedhaman ni jiru. Akkuma waliigalaa immoo general population yookiin uummata waliigalaa waliin immoo parsantii 5dha jechuudha. Kanaafuu inni tokko umuriidha akkuma siin jedhee gara saalaatiinis immoo dhiirri parsantii muraasaan dubara caalaa kaansarii marrimaan guddaa kana carraan ittiin qabaachuu ni dabalaadha warri dhiiraa jechuudha. Isa parsantii guddaa miti garuu qorannoowwan garaagaraa akka waliigalaa akka addunyaatti hojjetaman akka Afrikaatti illee kan warri hojjetaman kan agarsiisan irra jireessaan dhiira irratti akka uumamuudha kaansariin kun. Bifa biraatiin immoo akkuma siin jedhe saaxiltoonni fakkeenyaaf garmalee furdachuu. Furdina qaamaan fakkeenyaaf average normal namni tokko dheerina isaa fi wanti ulfaatinni isaa BMI kan jennuun body mass index normal ta'uu qaba miti. Inni garmalee furdachuutti deemu carraan ittiin namni tokko kaansarii marrimaan guddaa kana qabaachuu yookiin irratti uumamu dabalaa deemu. Isa kanaa jechuudha. Nyaatawwan akkuma sila jenne foon diimaa biyya keenya keessatti inni baay'ee foon diimaa jaallata. Foon diimaa akkasumas foon immoo akkuma ergammaasiin jedhee faabrikaa keessa galee akka turuuf godhame keemikaalonni adda addaa itti dabalaman ni jiru keessattuu biyya tan guddatan keessatti baay'ee baramaadha. Tursiisuudhaaf keemikaalota adda addaa itti dabalu isaan sun marrumaaniif akka summiitti ta'u. Kaansariin akka uumamuuf seelota miidhu jechuudha. Seelota fayyaaleessa isaan marrimaan keenya keessa jiran miidhanii gara kaansarummaatti akka jijjiiraman ni saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf kanneen fakkaatan baay'ee caqasuu dandeenya. Garuu akka waliigalaatti uummanni keenya hubachuu qaba jedhee kaniin yaadu. Tokkoffaa inni guddaan immoo kan inni osoo hin caqasin irraanfadhe maalidha seeti. Isa dhalootaan kan dhufutu jira. Fakkeenyaaf maatii keessa kan deemu jira. Haati keenya, abbaan keenya, obbolaawwan keenya irratti isaan keessa nama tokkorra kaansarii marrimaan guddaa kun yoo jiraate carraan nuti ittiin namni tokko kaansarii kana qabaachuusaa guddaadha. High risk warri jedhaman isaan kana. Sanyiidhaanis immoo warri darbu kiroomozomaal yookiin jeenetiksiidhaan kan darbu ni jira. Maatii keessa kan deemu jira. Akka waliigalaatti immoo kiroomozomaal yookiin jeenetiksiidhaan yookiin immoo sanyiidhaan kan daddarban ni jiru. Akka waliigalaatti kaansariin uumaman keessaa irra jireessi garuu dhaalaanis maatiirraa dhaalamuus miti isa jeenetiksiidhaan yookiin sanyiidhaan dhaala parsantii 80 ol. Sababni isaan beekamu nama tokko irratti ni argama kaansariin kun maatii isaa keessa kaansariin kun hin jiru jeenetiksii isaa yookiin sanyii isaa yookiin maal jedhama kiroomozoomii isaa qorannoon taasifamu isaan baraman kaansarii kanaaf kan saaxilaman irratti hin argaman garuu irratti uumamuu danda'a spooraadik jennaan isa kana parsantiin irra jireessi akka biyya waliigalaatti akka biyyoolessaatti akka addunyaalessaatti illee warra maatii isaanii keessa kaansarii kanaan qaban irratti warra jeenetiksiidhaan yookiin sanyiidhaan hin dhaalle irratti uumama kaansariin kun. Kanaafuu akka waliigalaatti isaan kanadha. Wantoonni kaansarii marrimaan guddaatiif nama saaxiluu danda'anii jechuudha. Okay. Baay'ee galatoomii Dooktar waan baay'ee kaafteetta wantoonni dhibee kanaatiif nama saaxiluu danda'anii. Egaa hawaasni keenyas immoo dursanii of eeggachuun barbaachisaa waan ta'eef dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoodhaan akka inni ilaaluuf jenneet kan kaafne. Asumarratti waa'ee dhimma foonii kaafteetta achirratti silasitti gumziyaaleen ture. Foon diimaa namoonni baay'een yommuu fakkeenyaaf yeroo biiffeen dhiyaatu namni baay'een kitfoo dura darbee dhaqee fuudha. Immoo foon diimaa fuudhu jaallata. Even naannoo cidha yeroo deemtu dhumayyuu dafee dhumayyuuti. Namni baay'inaan hin jaallata hin fayyadamas. Hin fayyadamnas nutis. So mee foon diimaadha moo foon bilchaatetu gaariidha dhibee kanaa wajjin wal qabsiistee haasa'uudhaaf? Qorannoowwan kan agarsiisan foon diimaadha jedhu. Foon diimaadha jedhu. Maal seeteen? Kaansarii kana yookiin kaansaruma bilaallee nama tokko irratti uumamuudhaaf foon diimaa silee nyaatteef kallattumaan kaansarii kana qabaate jechuudha. Saaxiltoonni sun walitti yeroo baay'ee waliin gurmaa'aniiti nama tokko irratti akka kaansariin kun uumamu taasisu. Malee namni tokko sila tamboo xuuxeef qofa kaansarii marrimaan guddaa qabaate jechuu miti. Sila foon diimaa nyaateef qofa miti. Riskiin yookiin saaxiltuun fakkeenyaaf kan maatiirraa dhaalamu jira jenneerraa gosa nyaataatiin kan dhufu jira jenneerraa saaxiltoonni baay'een walitti dhufu yeroo baay'ee nama tokko irratti isaan yeroo walitti gurmaa'anii carraa namichi sun yookiin dubartittiin sun carraa kaansarii kana akka qabaattu dabalanii irratti uumama malee wanta tokko gooteef kallattumaan kaansarii sanaaf saaxilamta jechuudha. Kanaafidha
akka waliigalaatti garuu akka aadaatti biyya keenya keessatti hin beektaa foon nyaachuun warri qabus warri hiyyeessis foon argannaan bira darbu garuu isa caalaa wantoota baay'eedhaaf nama saaxila wanta dheedhii nyaachuun. Kana amma kana yoon jedhu namni baay'een natti mufachuu danda'a. Maaliif infekshiniiwwan adda addaatiif illee nu saaxiluu danda'a. Paarasaayitoonni baay'eetu jira. Warrumaan keenya keessatti kan nu faana jiraatan kan dhiiga keenya sooratan kanneen kanaaf illee nu saaxiluu danda'a. Kanaaf warroonni keessatti iyyuu foon dheedhii nyaatan darbee ji'a muraasa keessatti qorannoo taasisuudhaan qorichillee fudhachuu qabaatan jiraachuu danda'a. Dabalatatti carraan ittiin kaansariiwwan adda addaa kan marrumaaniif saaxilamu akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Okay, baay'ee galatoomii. Jalqaba irratti immoo kan nuuf kaafte keessaa gara mallattoo isaatti seeninii keessumaa umuriidhaan wal qabatee yommuu umuriin advaans gochaa deemu yommuu umuriin deemaa deemutti carraan dhibee kanaan qabamullee ol ka'aa deemaa kan jiru nuuf kaafteetta. Kanaaf mee namoonni tarii gara dhumaa irrattis gaaffii dhiyaatedha garuu amma akka wal qabsiisee deebisuu akka deebistu barbaadeetan. Namoota umuriin isaanii akkamitti kan dhufan iskiriin ta'uu qaban yommuu dhufan mana yaalaa dhufanitti maaltu ta'uufii qaba? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee akkuma beektu namni keenya erga dhukkubni tammaatee deebii hojii irraa isa dhaabee yookiin immoo deemuu dadhabee booda mana yaalaa kan dhufu baay'ee isaa waan ta'eef namoota umurii meeqa akkamiirra jirantu iskiriin ta'uu qaba ilaalamuu qaba. Tole gaaffii gaarii kaastee wantoota saaxilan erga beeknee booda eenyuudhaaf immoo dhukkubni kun osoo irratti hin argamin dhufee yeroo muraasa keessatti ilaalamuu qaba. Sakatta'umsa taasisuu qaba kan jedhus dubbachuun barbaachisaadha. Warra saaxiltoota guddaa warri qaban high risk warra jenneen ni jiru. Warri immoo akkuma uummata kaanii average risk warri jedhaman ni jiru. Akka waliigalaatti akka addunyaatti gaayidlaayinoota yookiin kan ittiin hojii kana ogeessonni ittiin hojjannu kan qajeelfama nuu kennan ni jiru. Akka waliigalaatti ogeessonni walitti wal gahanii kan qopheessan gaayidlaayiniin ni jira. Akka saniin hanga dhiyoo kanaatti waggaa 50 ol kaasee namni tokko umriin isaa guddaadha jedhamee waan yaadamuuf kaansariiwwan adda addaatiif illee saaxilama waan jedhamuuf keessatti marrimaan guddaa kaansarii marrimaan guddaatiif kolonoskooppii kan jedhamu waggaa 10 waggaa 50 irraa umurii waggaa 50 irraa kaasee waggaa 10 sakatta'umsa kolonoskooppii hojjisiisuu qaba jedhama ture. Amma gara 45tti gadi siqeera. Namni kamiyyuu waggaa 45 ol kan ta'e average risk warri jedhamu. Average risk jechuun akkuma uummata kaanii jechuudha. Riskii addaa ka dabalataa nama hin qabne jechuudha. Ka beekamu nama hin qabne jechuudha. Warri immoo high risk jedhaman yookiin saaxiltoota guguddaa beekamoo warra qaban. Fakkeenyaaf saaxiltoota guguddaa kan jenne maalidha? Dhaala maatii isaanii keessaa maatii dhiyoo keessaa nama kaansarii kanaan qabame warri qaban jenetiksii isaanii keessaa sanyii isaanii qoratamee akka kun DNA jennuun sana kromosoomiin qoratamee isaan kaansarii kanaaf isa saaxilan nama irratti qabu. Namni akkasii immoo 45 gadi waggaa 10 maatii isaa keessaa fakkeenyaaf namni waggaa 40tti kaansariin kun irratti argame yoo jiraate abbaan yookiin haati yookiin obboleettiin obboleessi waggaa 40 irratti kaansariin kun irratti argamnaan namni kun waggaa 10 umurii nama sanii dursee fakkeenyaaf waggaa 30tti jalqabee sakatta'umsa kana taasisuu jalqabuu qabaa jedha. Inni biraa akka addunyaatti akka addunyaalessaatti qorannoowwan yeroo kana qorannoon gaggaariin kan agarsiisan maalidha? Kaansariin kun duraan warra umurii guguddaa irratti argama jennee amma umuriiwwan ganaa 40-50 illee osoo hin gahin umuriidhaan dargaggummaa keessatti warra argama umurii dargaggummaa keessatti warra argaman irratti argamaa jira waan ta'eef gara 45tti gadi buusaniiru akka waliigalaatti akka addunyaalessaatti gaayidlaayiniiwwan jiran akkasii sakatta'umsi gosa biraallee jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf bobbaarra yookiin sagaraarraa qorannoon taasifaman ni jiru. Feekaal immuun teest kan jedhaman ni jiru. Kan biraatillee jira. Akka biyya keenyaatti garuu isaaniin ittiin fayyadamnu. Garuu inni guddaan maashinas amma bakka adda addaatti hospitaalota gara garaatti waan argamuuf kolonoskooppii kan jennuun sun umuriin isaanii 45 yookiin 50 geenyaan namni guguddaan waggaa 10 qorannoo kana osoo taasisanii gorfama. Namni immoo maatii isaa keessaa nama kaansarii kanaan qabame yoo qabaate waggaa 10 fuulduratti dursee jalqabee sakatta'umsa kana taasisuun ni gorfamaa jechuudha. Kana. Baay'ee galatoomii Dooktar. Kuni hawaasni keenyas ispeeshaalii namoonni ga'eessonni gurguddoomonni baay'een sagantaa keenya hordofu akkasumas immoo dargaggoonni hordoftaa yoo jiraatan maatii keessan ilaalchisuun illee baay'ee barbaachisaadha kan jiru. Gabanumaan dhaamsa godha barsa. Egaa wantoonni dhibee kanaaf nama saaxilan maal akka ta'e barreerra. Namni tokko mallattoo akkamii ofirratti argee mana yaalaa dhufuu qaba. Yookiin namni dhibee kolorektaal kaansarii yookiin immoo kaansarii marrummaan guddaaf buubbuudhaan qabame tokko mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Akkasumas immoo mallattoo akkamii ofirratti argee dhufee mana yaalaa dhufee qoratamuu qaba? Tole.
Egaa namni tokko waa'ee kaansarii marrimaan guddaa sammuu isaa keessatti yaaduu kan qabu mallattoolee akkamii yoo arge isa ta'uu danda'a jedhee kan dhufuudha. Kuni maaliif nu fayyada seete? Akka biyya keenyaatti uummanni baay'een namni kaansariin kun irratti argamu sadarkaa isaa erga hammaatee booda dhufa. Kuni maaliif ta'e? Tokkoffaa dhukkubsatichi mataa isaatiin mallattoowwan sun yeroo irratti argaman irratti dafee dhufuu dhabu gara mana yaalaatti dhufee sakatta'umsa barbaachisaa akka taasifamuuf gochuu dhiisuu. Lammaffaa gama ogeessa fayyaatiin ogeessi fayyaallee mallattoolee dhukkubsataan sun itti musana walitti qabee isa ta'uu danda'a kaansarii marrimaan guddaa ta'uu danda'a jedhee sakatta'umsa barbaachisaa kaansarii kana arguuf nama fayyadan ajajuu dhiisuurraa kan ka'e akka biyya keenyaatti akka biyya Afrikaatti illee biyyoottan sardi warlid jedhaman irree akka waliigalaatti uummanni kaansarii kanaan qabamee dhufu sadarkaa guddaa erga gahee booda dhufa. Inni immoo wal'aansa illee argatan carraan ittiin fayyuun isaanii carraan ittiin waggaa 5 jiraachuun isaanii baay'ee gadi bu'aa akka ta'u taasisa. Opereeshiniin yookiin baqaqsanii yaaluurree hojjettee fi lubbuu isaanii baraaruu dhiisuu dandeessa sadarkaan isaa guddaa taanaan jechuudha. Kanaafuu mallattoowwan kun maalidha? Uummanni mallattoo akkamii yoo ofirratti argee gara mana yaalaa dhufee ilaalamuu qabaa? Ogeessaan sakatta'amuu qabaa yoo naan jette inni tokkoffaan namoota baay'ee irratti dhukkubbii garaatu jira. Garaan isaan ciniinuu danda'a. Garaan isaan ciniinuu danda'a. Fedha nyaataa dhabuu danda'u namoonni baay'een. Bobbaan isaanii al tokko tokko gatteessuma ta'a. Al tokko tokko ni goggoga. Namoonni muraasni immoo yookiin namoonni giddu galeessa kan ta'an yookiin baay'inaan kan ta'an immoo dhiiga arguu danda'u. Bobbaa isaanii jechuudha. Dhiiga arguun yeroo hundumaa kaansarii marrimaan guddaati jechuus miti. Wantoonni kaansariin ta'ani kan akka namni tokko bobbaa isaa waliin dhiigni akka ba'u kan taasisan ni jiru. Fakkeenyaaf kan akka hemorrhoid jedhamu, kintaarotii jedhama yeroo baay'ee uummata keessatti. Baqaquu wanni nunni inni ta'uu danda'a. Isaanii lama kaansarii miti. Dhiiga fiduu danda'u. Kana maaltu beekaa ogeessa fayyaatu sakatta'umsa barbaachisaa erga godhee booda isaan immoo yookiin kaansarii kana kan jedhu adda baasaaf. Kanaafuu dhukkubbii garaa, fedha nyaataa dhabuu, dadhabuu. Namni baay'een namni xannacha kana yookiin kaansarii kana marrimaan keessaa qabu hin dhiiga. Yoo dhiigu dhiiga diimaadhuma kanatu bobbaa faana dhufa jechuu miti. Gurraacha'ee dhufuu danda'a bobbaan isaanii. Yoo dhufu sana gubbaasaa dhiigni isaanii dhiigaa ture sun dhiigni hir'ina dhiigaa qabaatu. Namoonni kun yeroo baay'ee hir'inni dhiigaa kun akkamitti of ibsa nama sanarratti hojjette namni sun anniisaa dhaba. Namni hojii duraan hojjetu sana karaa duraan deemu sana hojjechuu dadhaba. Anniisaa dhaba jechuudha. Yeroo akkana dhiira irratti keessattuu hir'ina dhiigaa sababni isaan beekamne dhiira irratti umrii kamiyyuu yoo ta'e dubara irratti immoo warra turii yookiin laguu arguu dhaaban waggaa 49 miti yemmuu sana booda hir'ina dhiigaa yoo irratti argame shakkuu qabdu jedha saayinsiin. Kanaafuu qorannoo barbaachisaa ta'e taasifamuufii qaba jechuudha. Kan akka kolonoskooppii jenne sanaan marrimaan guddaa keessa galee kolonoskooppiin kaameeraadhaan bakkam jira rakkinni marrimaan guddaa keessi isaa maal fakkaata kan jedhu ilaala. Xannachi yookiin kaansarii kan fakkaatu yoo jiraate immoo maal fudhata naamunaa fudhatee gara sakatta'umsaatti ergamaa jechuudha. Kanaaf mallattoolee kana 4 keessattuu tokkoffaa dhukkubbii garaa, lammaffaa ulfaatina isaaniitu hir'ata. Namoonni baay'een ulfaatinni isaanii garmalee hir'ata. Bifa hamaa ta'een hir'ata. Dhiiga arguu bobbaa isaanii waliin akkasumas immoo bobbaa gatteessuma fi gogiinsa ol jijjiiraa yeroo baay'ee gatteessuma ta'a. Namoonni mallattoowwan 4 kana qaban dirqama gara ogeessa fayyaa bira dhaqanii sakatta'umsa barbaachisaa kan akka kolonoskooppii akka hojjechiifamuuf taasifamuu qaba jechuudha. Reed filaag jedhama. Saayinsii irratti reed filaag jechuun ta'uu danda'a carraan ittiin kaansarii kana ittiin ta'uu danda'u guddaadha jechuudha. Kanaafuu namoonni mallattoowwan kana ofirratti argan yookiin maatii isaanii irratti illee argan gara mana yaalaa dhaqanii sakatta'umsa barbaachisaa ta'e taasifamuufii qaba jechuudha. Baay'ee galatoomii. Waan tokko kaaftee sadarkaa kaansarii kanaa jettee dubbatteetta. Kaansariin kun sadarkaa qaba. Sadarkaan isaa maal fakkaata? Yookiin immoo sadarkaa kaansarii kanaa akkamiin qoonnee ilaaluu dandeenya? Tole. Egaa namni tokko mallattoowwan gammaa caqasne sana qabatee yookiin isaan himatee yoo dhufu ogeessi fayyaa erga laalee booda sakatta'umsa garaagaraa erga marmaraa kan jedhamu jechuudha. Sakatta'umsi sana keessaa inni tokko akkuma jenne kaansariin kun eessa jira marrimaan guddaan asii kaasee gara gamoo munnee ga'utti deema jennee bakkam jira kan jedhu
laalee irraas immoo naamunaa fudhatee ergama jenneera kolonoskooppiidhaan. Inni lammaffaan immoo sakatta'umsi barbaachisoo ta'an kan akka CT scaanii yookiin MRI jedhaman ni jiru. Qorannoo barbaachisoo sana ergamanii xannachi suni hammi isaa yookiin saayiziin isaa hangabi bakka uumame sanatti hangabi saayiziin isaa cinatti illee faca'eeramuun facaafne bakka hin facaane bakka uumame sanatti marmaan irratti uumame sana biraa gara cinaatti qaamota biraa jiran irratti bira gaheeramu achuma bakkumatti uumame sanarra jira gara tiruutti faca'eeramuun facaane gara sombaatti faca'eeramuun facaane kan jennu qorannoowwan akka CT scaanii erginee sakatta'umsa taasifnaaf jechuudha. Bifa sanarratti hundoofnee sadarkaa kenninaaf. Sadarkaa 4 qaba kaansariin marmaan guddaa akkuma kaansariiwwan baay'ee qaama keenya keessatti argamanii sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa jennaan. Yeroo baay'ee sadarkaa 1ffaa fi 2ffaarra kaansariin namni irratti argame yaaliin isaatillee sadarkaa 3ffaa fi 4ffaarra warra jiran caala salphachuu danda'a carraan ittiin yeroo dheeraa jiraachuu danda'anillee dabalaadha jechuudha. Kanaafuu sadarkaalee 4 qaba. Sadarkaa 1ffaa jechuun bakkuma mar'umaan irratti uumame sana bira jira. Sadarkaa 2ffaan irree hamma isaatu dabala malee bakkuma sana jira. Sadarkaa 3ffaa yoo jennu cinatti faca'aa jira jechuudha. Bakka mar'umaan irratti uumame irraa bahee gara alaatti faca'aa jira bakka naannumatti uumame sanatti. Sadarkaa 4ffaa yoo jennu fagaatee deemeera jechuudha. Qaama biraa keessa fagaatee gara tiruu gara sombaa gara sammuus ta'uu danda'a deemeera jechuudha. Haala kanaan namni tokko wal'aansi kennamuuf kaansariin kun irratti argamuun isaa mirkanaa'ee booda sadarkaa isaatiin murtaa'a. Sarjarii ta'uu danda'a baqaqsanii yaalu wal'aansota biraallee ni jiru kan akka keemooteraappii kan jedhaman mar'imaan kamirratti uumame kaansariin kun kan jedhu irratti hundaa'e immoo cararii yookiin raadiyooteraappii kan jedhamu ni jira. Kanaafuu kana fakkaataa jechuudha sadarkaan isaa sadarkaa 4tti qoodna. Baay'ee gaariidha. Wantichi wal qabatee waan deemuuf dhimma egaa sadarkaa isaa irratti hundaa'ee yaaliin kennama kan jedhus tuqxee turte. Mi'a haaluma walii galatti akkaataa walii galatti namni tokko erga dhibee kanaan qabame booddee qorannoon barbaachisu godhamee dhibeen kun jiraachuu isaa erga beekame booddee ogeessi fayyaa yookiin manneen yaalaa yaalii ni kennu bakka yaaliin isaa kennamutti jechuudha. Kanaaf yaaliin kennamu jennaan maal fakkaata haala kamiin yaala akkamiitu kennama wantoonni jiran keessumaa biyya keenya keessatti yaaliin kennamaa jiran maal fakkaatu akkasumas immoo biyya keenya keessa immoo yaaliin hin jirre kan bakka biraatti kennamu maal kan jedhu. Tole akkuma dura siif caqasuuf yaale wal'aansi rakkoo kaansarii mar'umaan guddaatiif kennamu irra jireessaan yeroo baay'ee sadarkaa isaa irratti hundaa'a jenneera. Kanaafuu namni kun carra qabeessa ta'ee sadarkaa 1ffaa yookiin 2ffaa irratti osoo irra jiru yoo dhufe qorannoodhaan mirkanaa'e baqaqsanii yaaluutu hojjetamaaf dura. Baqaqsanii yaaluu yoo jennu bakka mar'umaan xannachi sun yookiin kaansariin sun irratti uumame sana keessaa murree baasnee isa fayyaa walitti deebisne jechuudha. Tokkoffaadha. Isa sana goone booda immoo isa keessaa bahe sana gara ogeessa biraatti erginee sakattaasisna. Wanti bahee sun ilaalamuu qaba. Amalli isaa ilaalamuu qaba. Daangaan isaallee kaansariin kun irra jiramoo hin jiru kan jedhu dhumni isaa lamaan sakatta'amuu qaba. Isarratti hundaa'e immoo erga baqaqsanii yaaluun hojjetamee fi booda keemooteraappii qorichi jedhamu jira. Qorichi dhukkubsataa kaansarii irratti argameef kan kennamu. Keemooteraappii ni barbaachisa moo ni barbaachisu kan jedhu murtaa'a. Isa sakattame isa keessaa bahee ergame sanarratti hundoofne akkas goona. Sadarkaa 2ffaanis hammisaa isa warra sadarkaa 1ffaarra guddaadha jenneera. Warri kanaafillee wal'aansi inni duraa nuti gorsinu yookiin goonuu fi baqaqsanii yaaluudha. Kana goonee bakka kaansariin kun irratti argame sana keessaa baasnee qorannoodhaaf ergina. Saniin booda immoo erga qorannoon sun ragaan isaa dhufee booda immoo keemooteraappii kenninaaf jechuudha. Kana sadarkaa 3ffaa warri jedhaman yeroo baay'ee osoo baqaqsanii yaaluun hin hojjetaminiif keemooteraapiin barbaaduu danda'u. Sagantaa opereeshinii dursee yookiin baqaqsanii yaaluu dursine keemooteraappii kennineef warra sadarkaa 3ffaa jechuun naannawa sanatti faca'eera jechuudha. Gara fagoo hin deemne garuu naannootti uumame sanatti faca'eera qaamolee naannawa sana jiran illee qabateera jechuudha. Isaan kana dursinee baqaqsanii yaaluudhaan baasnee jennee yoo yaalle qaama baay'ee keessaa baasuuf nurra jira namni sun ni miidhama. Kanaafuu duraan dursinee opereeshinii yookiin baqaqsanii yaaluu osoo hin hojjetaniif dura keemooteraappii qoricha waan jedhaman san kenninaaf. Maal godhu qorichoonni kun xanna'icha sana yookiin kaansarii sana gadi xinneessu hamma akka inni hin guddanne godhu. Warra bakka itti faca'an sanarraa illee balleessuu danda'u. Saniin booda
opereeshinii hojjennaaf. Keemooteraappii isaanii yoo marsaa isaanii fixatan opereeshinii hojjennee bakka itti uumame sana akka jirutti keessaa baasnee ergina qorannoodhaaf saniin boodallee marsaa muraasni yoo hafe keemooteraapiin opereeshinii boodallee itti fufnaafi jechuudha. Warri sadarkaa arfaffaa akka waliigalaatti carraan isaan waggaa 5 ittiin jiraachuu danda'an baay'ee xinnaadha. Gargaarsi nuti gooniif illee hagas mara jireenya isaanii umurii isaanii dheeressuu irratti gaheen inni qabu xinnaadha. Maaliifuu kaansariin kun gara tiruu gara sombaa fagaatee deemeera. Opereeshiniis yookiin baqaqsanii yaalus akkan hojjenne bakka baay'ee jira. Keemooteraappis immoo yoo kan inni fi carraan inni kaansariin bakka baay'eetti faca'eera waan ta'eef carraan inni qoricha kanaaf jedhee baduu danda'u xinnaadha. Warra akkanaa yeroo baay'ee dhukkubbiidhuma isaaniituma osoo isaan baay'ee miidhamiin dhukkubbii isaanii irraa hir'isuudhaan qorichoota adda addaa kenninaa fi yoo marrumaan isaanii guutummaatti illee cufame yeroodhaaf bobbaan akka ba'u garaarraan marrumaan isaanii gadi finne as garaarratti hojjennaaf waan akkasiitu jira. Akka waliigalaatti wal'aansi dhukkubsataa kaansarii marrumaan guddaan irratti argameef godhamu akkuma dhufaatii isaati irratti hundaa'a. Tokkoffaan sadarkaa irratti hundaa'a jenneera. Dhufaatiin isaa immoo bifa imerjensii yookiin hatattamaatiin dhufe immoo bifa rifarii godhatee namichi nagumaan rakkoo dhukkubbii kana mallattoolee osoo qabaatu laalamuudhumaaf dhufe immoo garaan bokokee taruma kaansariin kun marrumaan isaa cufee dhufe kan jedhu irratti hundaa'uu danda'a. Sigalee kanaafuu yoo bifa imerjensiitiin bifa hatattamaatiin surma bobbaas qilleensas gadi baafachuu dadhabee bifa imerjensiitiin dhufe xannacha sana hatattamaan baasna jennee ittiin deemnu. Marrumaan cufame sana yeroodhaaf boqochiisuudhaaf garaarratti ji'a muraasaaf kan turu asiin kolostomii jedhama. Karaa bobbaan booda. Gara cinaatiin bobbaan ittiin bahu ulaa tolsinaaf jechuudha. Gara gadiitiin xannachi cufeera yoo ta'e. Saniin booda keemooteraappii qoricha jedhamu isaanillee kennineefi namni illee garaan bokkokee sun erga bayyanatee booda yeroo muraasa keessatti yookiin torbeewwan yookiin ji'oottan muraasa keessatti gallee deebinee opereeshiniidhaan bakka kaansariin sun irratti argame sana keessaa baasnaa jechuudha. Warra immoo osoo garaan hin bokkokiin siruma marrumaan osoo garaan hin cufamin mallattoowwan sana waan arganiif dhufaniif immoo akkuma siin jedhe sadarkaa kenninaaf dura. Yeroo sadarkaa kenninuuf wal'aansi nuti kenninuuf illee sadarkaa sana irratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. Baay'ee galatoomi Dooktar Yaalisaa bifa hawaasni keenya hubachuu danda'uun waan nuuf ibsitee fi meegaa yeroo takka hawaasni keenya wanta kana akkuma beekamu iddoo garaagaraatti tariitii sababoota garaagaraan kan keessoo danda'a. Meeshaan ittiin qoratanii ilaalaman dhabamurraa kan keessoo danda'a. Wanti kun infekshinii marrumaaniiti jedhamanii yeroo dheeraa yaalamaa kan turanii dhufanii jiraachuu danda'a. Mudannoo si mudate irraas dubbachuu dandeessati. Wantoonni kunniinis jiraachuu danda'a. Mee haala kana sababii maalirraa kan ka'e dhufuu danda'a jettee yaadda. Wanti kunniin immoo sababa infekshinii marrumaan jedhanii yeroo dheeraa yaalamaa turanii immoo utuu yaalamin turanii immoo kaansarii matee utuu yaalamin yeroo turanitti komplikeeshinii akkamii yookiin immoo dhiibbaa akkamii nama tokkorraa ga'uu danda'a. Dhibeen kun yeroodhaan yaalan argatu yoo ta'e, dhibeen kun yaalii gahaa barbaachisu argatu yoo ta'e, dhiibbaa akkamii namarraatiin geessisuu danda'a. Tole. Akkuma biyya keenyaatti yoo yaadne kan qormaata nuti ta'u maal seete fakkeenyaaf ani akkuma siin jedhee hospitaala Paawuloosiin hojjedhaa rifaraal hospitaalidha. Bakka biraatii namni tokko fagoodhaa dhufuu danda'a, Amboo dhufuu danda'u, Wallaggaa dhufuu danda'u, naannoo gara biraatii Adaamaa dhufuu danda'u, gara kallattii biraatiin illee dhufuu danda'u. Yoo as dhufani hospitaalota biraa dhaqanii achi ergamanii dhufu. Kanaafuu namni tokko mallattoowwan adda addaa qabaatee yoo hospitaala dhaqu mallattoo akkamii yoo jenne fakkeenyaaf garaana ciniinaa dhiigan argaa jira yoo jedhu maal jedhama yeroo baay'ee ameebaa qabda infekshinii baakteeriyaadha jedhamanii qoricha kana irruma irratti itti dabalu. Inni fudhatu waan itti wayyaa itti fakkaata itti deebi'ee dhufa ammas dhiiga hin argu inni miixu bobbaallee baafachuuf yoo jedhan inni miixu waan akkasii. Ogeessi fayyaa maal gochuu qaba? Yeroo nama kamiyyuu dhukkubbii garaa gatteessuma ulfaatina hir'achuu fedha nyaataa hir'isuu nama akkanaa mallattoolee akkanaa nama qabatee dhufe wanta marmaraan guddaa miti sakattamsa guddaan gaafatu qubaan munnee keessaan laalamuudha bakka inni jalqaba. Kana sakattamsa kana hojjechuudhaan lubbuu nama baay'ee baraaruu danda'a. Fakkeessaaf keessattuu yeroo kaansariin kun gadi dhiyoo yoo jiraate munneetti gadi dhiyoo yoo jiraate. Qubaan qofa sakattamsa taasifamuun rakkoon akkanaa jiramoo hin jiru kan jedhu informationii baay'ee argamuu danda'a.
Kana hojjechuu dhabuurraan lubbuu namoota hedduu dhabneera. Ani sitti himuu nan danda'a. Lakkoofsaan illee ni yaadadha. Lakkoofsattoota baay'ee sababa ogeessi fayyaa isaan bira dhaqan sakattoomsa kan hin hojjetamne yookiin baakteeriyaa qabda ameebaa qabda jedhamanii osoo qoricha kana fudhatanuu ji'a muraasa waggaa muraasa turanii dhufu yeroo sanatti kaansariin sun sadarkaa tokkoffaa akka ture afuraffaa gahee yoo dhufan uumaa lubbuu isaanii baraaruu hin dandeenye. Sigaleera. Kana akka gama keenyaan illee akka ogeessa fayyaatti illee kan duraa eegamutu jira. Uummannis immoo yeroo mallattoowwan erga silaa jennee sana ofirratti arge yeroodhaan dhufuun fakkeenyaaf namni wal'aansi osoo kaansariin kun sadarkaa tokkoffaarra jiru godhameef carraan inni waggaa 5 jiraachuu isaa parsantii 80 hanga 90ti. Nama 100 keessaa namni 80 hanga 90 waggaa 5 jiraata. Sadarkaa tokkoffaarra osoo jiru kaansariin kun yoo wal'aansi kennameef. Kana jechuun waa guddaadha. Yoo sadarkaa arfaffaarra ga'e parsantii 15 gadi garaagarummaa jira laali. Kanas keessa jiru jechuudha. Kanaaf uummannis gahee qaba. Gahee mataasaa qaba. Mallattoowwan kanaa yoo arge warra naannoo isaatti jiran warra aadaatiin wal'aanan bira dhaqee qoricha aadaa fudhachuu yookiin wanta dibatamus wanta dhugamus fudhachuu irra bifa ammayyaatiin ogeessa bira dhaqee ogeessa fayyaa bira dhaqee sakattoomsa barbaachisan akka taasifamuuf uummanni mataasaatiin gahee taphachuu qaba. Ogeessi fayyaas immoo namni mallattoowwan akkasii himachaa dhufe qubaan inni jalqabaa isa qubaan sakattoomsa taasisuu fi munnee keessaa yoo isarra darbe immoo sakattaaleen akka altiraasaawundii ka garaa siitiskaanii ta'uu danda'a yoo biraa jiraate yoo bira hin jiraanne erguudha gara magaalaatti bakka meeshaaleen itti argamanitti namichi yookiin dhukkubsatichi yoo humna qabaate dhaqee hojjisiisa yoo humna hin qabaanne fira kadhatee dhufa lubbuu isaatu baraaramaa jechuudha. Kanaaf kanatu nurraa eegamaa si jechuudha. Galatoomii Dooktar maaliif hin kaasee waan kanattis bal'inaan ibsiteetta yeroo baay'ee egaa tokkoffaa hawaasni keenya garaan dhukkubennaa isheen kun ameebaadha ofii of ajajawar ameebaadha isheen kun jaardaadha aannan wayii dhugeen itti kaatee amma kan fudhatan jiru ji'a keessatti nan beeka namni yeroo 2 fudhata yeroo 3 kan fudhatan jiraachuu danda'u. Kan ammoo qofa miti kanaan dura mudannoo mudate keessaa even miidhama jedhanii ibsu deemaniif walaadaatiin fakkeen garaa dhukkuba miti miidhama yookiin garaatu beedhaniitu yerootti dhaqanii yeroo isaatti dhibamaa turanii deebi'anii dhufan yeroo lama yerootti kaanserii marummaan guddaa ta'e jira jechuudha. Dhukkubbii garaa hamaadhaan kan kenne yerootti natti kaa miidhamarraa kan kenne natti kaa jedha. Kaan immoo jaardaadha kun ameebaadha jedha namni keenya ofumaa dhaqee faarmaasiirraa qoricha bitata. Qoricha ameebaanaa kenne qoricha jaardaadhaa kenne fudhata. Kana gochuu akka hin qabnedha innis dooktaris kan inni kaasee wantoonni akkasii yoo jiraatu ogeessonni fayyaas ilaaluu akka qabanii dabalataan irra deddeebi'ee dhufa yoo ta'e bakka yaaliin isaa kennamutti yookiin immoo bakka qorannoomsaa jirutti deemanii hawaasni keenyas ilaalamuu qaba kan jedhu immoo rakka hawaasni keenya boruuf yaada kana kaasee mee gara dhumaatti fidaa jira sagantaa keenya dhibeen kun yaalan argatiin tureen dhiibbaa akkamii geessisuu danda'a namarratti? Egaa sila jette kaansarii dhibee jabaa akka kaansarii dhiisi dhibeenumti xinnoon illee jireenya namaarratti miidhaa qabdi. Kaansarii yoo jennu immoo dhibee hamaadha. Akkuma isin jedhee wal'aansii barbaachisaan yeroo barbaachisaa ta'e keessatti yoo hin godhamne dhumni isaanii beekama du'a. Kanaafuu miidhaan akkamiitu dhufa yoo jette ani nama baay'ee yeroo ogeessa fayyaa ta'ee hojii hojjechuu jalqabee nama baay'ee argeera nama dhibee kanaan dhufu. Daa'ima waggaa 16 irraa kaasee haga nama dargaggeessa waggaa 30 irraa kaasee haga nama umurii 60 70 keessa jiru umurii adda addaa keessatti warra argama dhibee kanaan dhufanii argeera carraa akkasii argeera. Maaltu dhufa jireenya isaaniitu jeeqama akkuma walii galaatti maaliifi tokkoffaa dafanii dhufuu dhabuurraa akka ka'e wal'aansi kennamuufillee quubsaa miti. Kan dhibee kana isaan keessaa balleessuu danda'u miti. Kana jechuun hojii idilee isaanii guyyaa guyyaan hojjetan irraa hafuu barumsa barattuu turte shamarree waggaa 16 illee argeera nama dhibee kana dhufte sadarkaa arfaffaa ture yoo isheen na bira dhuftu. Isheen kun amma dhaala akka jedhamu santu dhufa. Warra baay'ee dargaggummaadhaan dhufan sana ijoollummaatti irra warra dhufan jiraachuu danda'a. Warra dhaalaan irra gahu sana faame maatii keessa yookiin sanyiidhaan warratti daddarbu sana ta'uu danda'ana. Waa baay'eedha. Dhumni isaa maal akka ta'e hin beektu sadarkaa arfaffaadhaan nama dhufu ji'a muraasa jiraatu. Hojii isaanii hojjechuu hin danda'an barumsa ofii hojjechuu hin danda'an akkuma walii galaatti hospitaala keessatti yeroo baay'ee turuu danda'u. Kun immoo ikoonoomii isaanii irratti illee dhiibbaa qabaachuu danda'a. Maatiin waliin rakkata. Qonnaan bulaan nama ta'e argeera. Qonnaan bulaan imerjensiidhaan dhufe
ture sabuma akkanaatiin akkuma jettee jaardee haadhaamee baadha jedhamee qoricha fudhachaa ture baadiyyaa keessatti yoo dhufu mar'imantu guutummaatti cufamee garaan bokkokee bobbaallee qilleensarree baafachuu dadhabee dhufe kan akkuma dirga silaasiin jedhe asiin yeroodhaaf akka bobbaan isaa gadi ba'u ulaa tolshineef kolostoomii qotee bulaa ta'ee ulaa akkasii qabatee maal jechuudha tilmaamuu dandeessa jiruu akkamii akka jiraatu qaama fayyaadhaan hojiin qotee bulaa humna barbaada fayyaa barbaada haala akkasiitiin immoo qotee bulaa biyya keenya bifa aadaatiin qotuuf immoo baay'ee ulfaataa akka ta'e tilmaamuun nama dhibu anis ilma qotee bulaa waan ta'eef nan beeka akkam hagam akka aarsaa nama kaffalchiisu qotee bulaa ta'uun kanaaf dhiibbaa guddaa qaba. Wanti guddaan garuu akkuma sila jenne dursinee osoo dubbiin isin hammaatiin dhukkubni kunis sadarkaa guddaarra gahiin dafanii dhufuu fi furmaata barbaachisuun furmaata argachuun barbaachisaadha. Kabiraa immoo qormaata kanutti ta'u akka ogeessa fayyaatti kan mataa kollee mudate rakkoon kun keessatti argameera. Kaanserii mar'imaan guddaa akka ta'e qorannoodhaan mirkaneessineera. Opereeshinii baqaqsanii yaaluu isiniif hojjenne. Wanta kana isin keessaa baasna yoo jenne ni sodaata. Namni baay'ee. Namni sarjii opereeshinii ni sodaata. Achumaan hunduu yoo isin jedhu dhukkubni iyyuu isaan ajjeesuuf jira. Nuti immoo isin gargaarra. Amma akka jiraachisu rabbiidha. Gama keenya nuti ogummaa waaqayyo nuuf kenneen kabarannee arganneen isaan tajaajiluudha. Amma isaanii rabbi isaantu jiraachisa. Amma jiraatan nagayaan akka jiraataaf gargaara. Isayyuu warri didu jira. Akka rabbi akkana godhu nan galaqee kottan du'a jedhee warri deemu baay'eetu jira. Kunumtillee sadarkaadhuma opereeshiniidhaan yookiin baqaqsanii yaaluutiin warra fayyisuu dandeenyullee sodaadhaan deebi'anii gara manaa warri galan jiru. Akkamitti garaa koo halbeen banti jedhee warri deebi'ee galu jira. Kuni hubannoo dhabuurraa akka ka'e nutillee akka ogeessa fayyaatti gama kanaan hojii guddaatu nurraa eegama uummataaf wanta kanarratti hubannoo kennu irratti jechuudha. Baay'ee galatoomii Dooktar haala bareedaatiin bifa kanaan hawaasa keenyaa fi odeeffannoo dhimma kaanserii mar'ummaan guddaadhaa fi bubbuu wal qabatu haala bareedaadhaan haala hawaasni keenya hubachuu danda'u ibsuu keetiif galatoomii jedha. Sagantaa keenya gara xumuraatti finneerraa dhumarratti yaada qabdu yoo jiraate. Egaa akka waliigalaatti dhibeen kun dhibee hamaadha. Biyya keenya keessatti illee kaanseriiwwan biroo kaanserii mar'imaan guddaa caalaa beekamoo ta'an uummata baay'ee miidhaa jiran akkuma beekamanidha. Garuu kaanseriin kunis hin jiru jechuu miti. Hubannoon qabaachuun barbaachisaadha. Uummanni mallattoowwan jenne sana yoo qabaate yeroodhaan gara mana yaalaa dhufuun akka waaqayyo isaan gargaaretti umurii ofii dheeressuu ta'a. Didanii manumatti du'aa jedhanii deemuunis barbaachisaa miti. Gorsa ogeessa fayyaallee dhagahuun gaariidha. Mallattoowwan yookiin wantoota isaan kaanserii mar'imaan guddaatiif isaan saaxilan isaan caqasni sanallee irraa of eeguun barbaachisa. Wanta ofirraa ittisuu danda'an. Wanta dhaalamee dhufe rabbitu sitti fide. Akka taatu garuu sakatta'umsa yeroodhaan jalqabuun immoo osoo kaanseriin kunillee argamee osoo nammaatiin akka isaan wal'aansa argatan taasisaa. Keessattuu maatii isaanii keessaa warra kaanserii kanaan qabame yoo qabaatan dargaggummaarraa jalqabee sakatta'umsa taasisuudhaan warra high risk jenneen sana keessattuu warra normaal yookiin warra uummata average waggaa 10 jenne miti warra kaaniif waggaa 5 ta'uu danda'a. Sakatta'umsi kolonoskoopiidhaan hojjetamu. Bifa akkasiitiin sakatta'umsa taasisuudhaan ogeessa fayyaa biratti dhiyaatanii mari'achuudhaan of eeggannoo taasisuu danda'ama. Jennee yaanna egaa turtii gaarii goone anillee itti gammadeera. Uummannis wanta isaan fayyadu daawwattoonni keerraa argatu jedhee namana galatoomii. Hayyee Dooktar baay'ee guddaan si galateeffadha. Odeeffannoo bareedaa fi odeeffannoo hawaasni keenya hubachuu qabu jettee bifa bareedaan hawaasa keenyaan istiidiyoo keenyatti argamte waan dhiyeesseef galatoomii sin jedha. Guddaan galatoomii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan Dooktar Guyyaa Irraarraatii barumsa guddaa akka argatan abdii guddaan qaba. Dhimma kaanserii mar'ummaan guddaadha. Bubbuu wal qabatee turtii nuti Dooktar Shimallisii wajjin goone kana fakkaata. Torban sagantaa biraan hanga walitti deemuutti nagaan nuuf ta'aa isin jenna. Fayyaan dhabinaa.